waa har'a akkaataa boqqolloo makroofii keessatti xabbasanii mati affeelan isinitti agarsiisa jechuudha. Hin xabbasuun affeela malee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqii isin yaa baay'atu isiniin jecha. Egaa ka har'a warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Warroonni gochaa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqni isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu akkuma argaa jirtanii boqqolloo akkamitti akka xabbasanii makureefii keessatti isinitti agarsiisaa jechuudha. Duukaa ta'aa egaa kun olaal boqqolloo kana xiqquma irraa qoloqqolee baay'ee qola isaa irraa hin balleessine jechuudha. Osoo qola isaa irraa hin balleessiniin makureefii keessa gootu daqiiqaa 5 itti bantanii daqiiqaa 5 keessatti dhugaa rabbii hin bilcheessaa jechuudha. Makureefiin jechuudha. Akkuma argaa lakkaa jira jechuudha. Innaa daqiiqaa 5 keessatti isinii bilchaate akkamitti mi'aase ina akkuma kunoo bishaan hin bilcheessisu san beekamti bidarratti bishaan hin bilcheessisu san akkuma san jechuudha. Dhugaa rabbi xaarii tokko malee saaba tokko malee isinii bilcheechaa jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko bareedaa baay'ee mi'aalleedha jechuudha. Innaa saniin booddee nyaachuu dandeessanii jechuudha. Innaa hedduutu akka namatti tola jechuudha. Haala salphaadhaan karaa oduu baqa yeroo muddamte fa'aa fakkeenyaaf yeroo qursii godhachuu barbaadde fakkeenyaaf injiraa mere yeroo keessummaa faallisitti dhufte yoo boqqolloo qabaatte qursii san godhachuudhaaf qursii bunaa dhugaa biyya keenyatti hin godhama. Akkasuma ijoollee illee hin nyaatti ijoollee xixiqqoon jechuudha. Innaa yeroo sanii dafteetu malaal firiidhannoo keessa yoo goote baay'ee tokko jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisaa jiru qoloqqollee akkanumatti keessa godha. Homaanna takkan jedhu maaliif waan jiidhaa ta'eef homaan ta'u jechuudha. Bakka baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Haala kanaan affeeladha warroon affeelachuu barbaadan karaa salphaadhaan jechuudha. Ibiddaanis affeeluu dandeessanii garuu ibiddi immoo hin tursiisa. Kuni bakka daqiiqa 5 qofa wanti inni mee laalaa warroonni fakkeenyaaf makureefii kana qabdan akkasuma boqqolloo mana jiru mee sobaaf dhugaa kiyya addaan baafattu jechuudha. Ibiddi itti godhaatee daqiiqa 5 qofa tursiisa. Haphisaa immoo baala kanarraa haphistan xiqqoo ishee jechuudha. Akkan haphatu taasistan xiqqoo ishee jechuudha. Kanaan boodatti immoo akkanumatti makureefii keessanii daqiiqaa 5 amma dhumatee jira kun akkuma argaartanii dhumatee jira jechuudha. Kun akka argaartan kana nama gubaa jechuudha. Hedduutu akka nama gubaa jechuudha. Akkanatti xabbastanii raawwattanii itti fayyadamuu hin dandeessu isiniin jedha. Har'a kasiifaniin isa kana qabattee dhufte jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jechuudha. Hin mi'aalleedha dhugaa dubbachuuf ani haala kanaanin hojjetadhe jechuudha. Qo'aa irraa qoloqqolee isinitti agarsiisa. Kun amma bilchaatee jira amma qoloqqoluufan jechuudha irraa kun akkuma argaartan nama guba malee baala isaa nan haphise yeroo nama makureefii keessa godhu isaanii nan haphise jechuudha. Nama guba baay'ee nama guba jechuudha wannan isaa akkuma kunoo gisee affeeltanii san jechuudha nama guba. Baay'ee nama guba jechuudha. Garuu baay'ee mi'aa dhugaa dubbachuuf hedduutu akka mi'aadha jechuudha. Saniin booddee nyaachuu dandeessanii jechuudha. Akkuma biyya keenyaa san baay'ee sin tursiisu bakka. Walumaa galatti wanti inni si tursiisee ati sa'aatii dheeraa itti fudhadhee jettu wayituu hin jiru jechuudha beekte. Kanaaf haala salphaadhaan anis eessatti argisiisanii tuktukiidha moo hin beeku viidiyoo irratti argee yaalii godhe jechuudha. Indee wanti kun dhugaadha moo soba jedheetini yaalii taasise jechuudha. Gaafa tokko boqqolloo fidame akkuma ammaa kana jechuudha. Indaa boqqolloo fideenna haaluma salphaadhaan yoo laalu dhuguma jechuudha. Bakka wanta sanna namanii jechuudha. Anis ofii kiyyaa itti amanii jechuudha. Argasi anis soba maaltu boqqolloo maal bilcheessan jechaa ture jechuudha. Gaafan isa argu malee an ofii kiyyaa waan falsamee miti. Anillee akkasuma viidiyoo argee tana irratti yaalii godhuun wanti kun dhugaadha jechuudha. Maaliif waan san laaletan anis hojjechuudha. Yoon hojjedhu akkuma san hin bilcheesse jechuudha. Ani gaafaan viidiyicha san argu hin sobaniituma waanuma adda addaa sobuu jedhee tanan laalee viidiyicha san irraa hubadhe. Garuu viidiyichi sun sobaa miti dhugaadha jechuudha. Waanuma jiru waanuma bilcheessu jechuudha. Hin bilcheessaa baay'ee bilcheessaa jechuudha. Boqqolloo baay'ee shaggaa ta'eedha jechuudha. Kan akkaatti qabu qofa akkasii isiniin jedha obboloota koo. Akkasitti ilaalaa haala salphaadhaan bilcheeffattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Daqiiqa 5 keessatti jechuudha. Garuu hin mi'aawu jechuu keessan hin mi'aa dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee mi'aa boqqollumti mi'aa taanan akkuma affeellatte san akkuma kunoo bishaan keessatti affeellatte san akkasumatti mi'aa jechuudha.
Ndoom bishaan keessaa cubee waan balleessu tokko hin qabu baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasitti affeellachuu hin dandeessan mana keessan keessatti jechuudha. Ani kaakunuu haala kanaan affeelee jechuudha. Kaama koreefii keessatti daqiiqaa 5 keessatti bilchaatee daqiiqaa 5 keessatti immoo itti qabe jechuudha dhugaa. Haala kanaan irraa boqqolloo affeelladhe jechuudhaani. Isinis affeelladhaati itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo isa kana fakkaataa manuma madaamii keessatti boqqolloo isinii fidan jechuudha. Handuraa boqqolloo kana baay'een irraa ture ijoollee. Amma garuu hin fidu mana kanatti baay'inaan hin fidu yeroo tokko tokko. Namni nyaatu hin jiru anumaa fi abdii isaa bichaadha namni nyaata. Micoo xiqqoon micoon takkas hin nyaatti malee nu bakka nu sadeen qofa ijoolleen dhiiraa waliin nyaatanii namtichis hin nyaatu intinis hin nyaattu jechuudha. Nu umaaf fidaatichi irra caalaa jechuudha. Aniif abdii santii yaa ittuma qabna daan qabnu maaliif wanta nu fidan aniif abdii santii jennis nu siniin jedha. Akka argaa jirtan kana kunoo kukkutaatiin jira jechuudha. Baay'ee tokko mi'aa kaayee abeet kana kaadhiisa qaqqammaseeta isinitti agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii qallaalii kana mi'aawa rabbi qallaalii mi'aawa jechuudha. Mee warri yaalatti gaafa yaaltanii jettanii koomentii irratti na barreessitu gaafa yaaltanii jettanii dhugaadha moo soba jettanii gaafa sani na amantu jechuudha. Garuu har'a na amanuu hin dandeessan. Sababii isaas waan hin goone fi akkuma nani viidiyoo dura laalee hin goone sani yoo gootan hin amantu yoo hin godhin immoo na amanuu hin dandeessan jechuudha. Akkamitti makureefin kun bilcheessa jedhee tanan laalee viidiyicha san akkuma carraa boqqolloo hin jiraachuma itti ka'e yoo itti ka'u dhugaa rabbii hin bilcheessa jechuudha. Ergasii ani ibidda irratti hin bilcheessu yoo kan akaayii ta'een ibidda irratti akaa malee kan bilcheessu yoo ta'e bakka masilaa mataa tokkicha san qofa malee wanta nani baay'inaa hojjetu hin jiru namni baay'ee nyaatu hin jiru waan ta'eef ana ofii kiyyaa bakka makureefii keessa godhadhee gosuma affeelladhee gosuma nyaadhee biraa deema jechuudha. Bishaanis akkas wannas chab jedhu hin jiru jechuudha. Inna akkasi isiniin jedha obboloota koo kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha akkasii itti fayyadamuu dagate. Dhiifama abdiisatu na rabbashaa jira abdiisatu na rabbasha na yaama kun sagal na yaama ishii. Anna akkasi isiniin jedha obboloota koo itti fayyadamaa isiniin jedha haala kanaan. Ani yoo namni sobas gaafa viidiyicha san argu kana na amantan gaafa moo viidiyicha kanarratti waan tokko agartan na amantu jechuudha. Akkana fakkaata har'a kaasii burteen kana hojjechaa oolte jechuudha. Anna akkasii isiniin jedha obboloota koo warra viidiyoon kun sitti tole laayikii sheerii naa gochuun dagatinaa yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Egaa akkana fakkaataa har'aa isiniin jedha obboloota koo yeroo tokko abboo hin beektanii miti qorraa shaggaadha natti fakkaata. Dinnichii fi boqqoolloon baay'ee bareedaadha miti qorraaf akkas natti fakkaata. Yeroo qorraa dinnichaa boqqoolloo kana nyaatu miti biyyatti akkas nan beeka. Dinnichaa boqqoolloo kana qoefacha amma dinnicha illee nan affeela. Dinnicha garuu kana keessatti affeelee hin beekani. Dinnicha kana keessatti affeelamuun agarre dinnichi immoo bishaanumaan affeelamaa arge malee jechuudha. Inni akkasii isiniin jedha mee qo'aa isallee nan yaala qo'aa isa immoo. Anna qorra kanaaf baay'ee gaariidhaatti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo yeroo qorraa boqqoolloo fi dinnichi bareedaa natti fakkaate akka naannoo keenyatti akkasitti nyaatu yeroo qorraati boqqoolloon kan nyaatamu akkasuma immoo dinnichi illee affeelanii yeroo nyaatan tokko yeroo qorraati irra affeelanii nyaatu jechuudha. Maal jedhuyyuu abbaa maalii jedhu ubboo maqaa qabaa yoo dinnichi kuni waa wayii jedhuun abbaa gammachuu abbaa gammachuuti abbaa gammachuu ulchaatee qotiyoo ol galchuu akkas waan akkasii jedhu natti fakkaate na yaadadha gizeen biyya jiru san akkas jedhu abbaa gammachuu jedhuun nama gammachiisa natti fakkaate dinnichi maqaasaa abbaa gammachuu jedhuun biyyatti jechuudha na yaadadha dhugaa rabbi dinnicha kana. Innaa kanaaf yeroo qorraa kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf of eeggannoo godhadhaa waan oo'aa malee waan qorraan dhuginaa kafana sirriitti uffadhaa. Kaarsii keessan kaawwadhaa surree warroonni yuunifoormii kaawwatan yuunifoormiin jalaa surree biraa kaawwadhaa dhugaa surree isin ittiin qorrine wayii kaawwadhaa maaliif yuunifoormiin baay'ee haphiidhaa baay'ee isinitti qorra shurraabota morma isin ga'u kaawwadhaa dhugaa dubbachuudhaaf nuti biyya kana keessatti namni namni tokko hin jiru qorri biyya kanaa sirkutee jennaan immoo badaadha rabbi naa nyaatu qorri biyya kana baay'ee badaadha akkasuma diffaa yoo kilaasiidhaa qabaattan kilaasii keessatti babbanadhaa tii yeroo raftan cufaa yeroo kaan immoo banadhaa rakkoo qabu yeroo teechanii fi yeroo waan uummanni nu waa'oo jettani banadhaa yeroo raftan immoo cufaa isiniin jedha obboloota koo maaliif
qorri si rukutee jennaan biyya kana keessatti baay'ee badaadha qorri jechuudha. Qorri asii immoo badaadha isiniin jedha itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo warri gaafii qabdan yaada qabdan qeeqa qabdan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo ka warroonni chaanaala kiyya faaraa taatanis immoo sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Warri jajjabeessaa harta hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo siif faana ta'u hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay chaaw chaaw isiniin jaalladha hunda keessan.